Hallelujah. Maqaan Abboo Waaqaa ka ulfaatu lafi san jirtanitti fuula san jirtan cufatti nageenyi Abboo Waaqaa isanii haa ta'u. An obboleessa keessan Daawit Argeessaati. Wanni asitti dhiyaannee fi yookaan asitti dhiyaadhee fi qoomii xiqqoo tokko akka waliin dabarsinu. Qoomii sulleen qoomii jechuu Waaqaati. Isaniin cuftinu san dhiyeessee dhiyaadhaa. Waaqi sana eebbisu. Daqiiqaa gabaabduu Waaqa waliin kadhannee gara jechuu Waaqa waliin deemnaa nuun cufti. Abboo Waaqaa, Abba lafaaf gubbaa, Waaqa jiraataa, Waaqa qulqulluu, maqaa Yesuus Kiristootiin maqaan kan ka'ee eebbifamu. Amma tanaallee Waaqa fuulkan kee dur jirraa. Maqaa Yesuus Kiristootiin waan nu dubbachuu malti atummaan qofti nu dubbadhi. Jecha ergee fayyisee boolla duwwaallee keessa baasa akkuma jedhanii maqaa Yesuus Kiristootiin jechi kan kee ergi nama hedduu ka gargar kee jiru, ka dhibi kee jiru, ka soda kee jiru, ka abdii kutatee jiru hedduu jechi kan kee kana Waaqatiin abdii isaanii deebisi, jireenya isaanii deebisi jaarii, jireenyi keenya cufurratti jechi kan kee hojjetu. Maqaa Gooftaa Yesuutiin gurrii jechi kan dhagaye onneen jechi kan fudhatu cuftii maqaa Kiristootiin aqarqaaramtu nu waliin jiraadhi. Jalqabaa girra baalee nu eegi maqaa Abboo Yesuus Kiristootiin ameen. Dhiyaadha Waaqi san eebbisinaa. Arra fulaan nu keessa jechuu Waaqa waliin ilaallu kitaaba qulqulluu keessaa kitaaba raag Yirmiyaas boqonnaa isaa 31 lakkoofsa 15 irraa waan jiru waliin akka irraa dubban fedha. Fuula kanaa dubbiin Waaqa akkan jette dubbatti in dubbisaa. Abboo Waaqi waan jedhu Yirmiyaas 31:15 dubbisuu jira. Abboo Waaqi waan jedhu qonqoraama keessaa dhagayan talaalalaaf booguddoo Raa'eliin ilmaan ofiitii bootte irraa afuu dadhabdi. Waan isiin cufti raawwatteef boo'u lakkis imimmaan ofirraa haqi. Ujiin ati ilmaan teetii tolchite tokkollee lafaatti naftu. Warri laf nyaaphaa keessa gala abdiin hin jirti. Akka takka tana ilmaan tante warri ofii galtu. Nami dubbitan jedhe an Abboo Waaqaa jedha. Dubbitan Waaqi fuula kanaatti dubbachuu jira. Anammoo mata dureen anin guyyaa irraa akka waliin irraa baran fedhu gara jabaadh abdiin hin jirti. Obboleettitii laf atin jirtuutti fuula atin jirtuutti ammaan tana qonqoo tan dhaga'uu ka jirtu Waaqii akkan siin jedhe gara jabaadh abdiin hin jirti. Jireen nama keessaa waan hedduutti gara namaa onni namaa gabbuusee jireen nama gabbuusee nam sodaachisee abdii nam dhowwa. Ammoo Waaqi guyyaa cufaa abdii namaa kenna. Waaqi guyyaa cufaayyuu jecha namaa kenna. Fuula kanaa dubbii yoo dubbattu marroo Raahelii dubbatti. Qonqoo guddoo tokko raama keessaa dhagaanii jetti. Qonqoon tulleen qonqoo laalalaati. Ammallee qonqoo boo'aati. Ammallee namni akkam boo'u kuni Raa'el nam jedhan. Isiin maaliif boottennaani marroo ilmaan isii cuf nyaaphi booji'eef akkam boottedha. Qoodi ilmaan isii cuf nyaaphi booji'eef isiin hin bootte ammallee irraa afuu dadhabdi. Garaan isii ilaaleffati ammallee hin boo'e irraa afuu dadhabdi. Nami tokkolleen ka isi jabeesse irraa hambisuulleen hin jiru. Eegisi waan kan cuftaate ammoo Abboo Waaqi akkan jedheen boo'u lakkis imimmaan ofirraa haqi. Ilmaan tanteelleen hin galti. Abdiin inuma jirti. Nam akka malee laaleffatee jiru. Marroo ilmaan isii laaleffatte. Bootti laaleffachaan waan tokkooniti. Boo nami waan akka kaati boo'uu hin danda'a. Nami yoo fedhe gammadeellee boo'uu hin danda'a. Nami nam dhaanellee nami boo'uu hin danda'a.
yookaan waanum xiqqoo tokko boottee agartee ammumtan daqiiqa tokko boottee gulantan deetu boottee akkasiin jirti. Ammoo laaleffacha jechuun waan gara nama madeessa. Laaleffacha jechuun waan onni nama madeessa. Laaleffacha jechuun waan keessa namaatti afa. Agartee atiin yoo deemtu qaabattu, ka yoo jaraftu qaabattu, ka hojja kaatu qaabattu. Wanni kun gartee ka onne tante irratti gadaannis taate wanni kun mul'atti. Wanni kun laalala. Raa'eliin tun laalaltan qabdi. Laalaltan ammoo namni tokkollee fayyisuu hin danda'u. Bootti nami qabu ilirra mul'atti. Nam boo'u jiru ilirraa argan. Ammoo nam laalal qabu danda'ee nami cuftii hin hubatuufi. Danda'ee nami cuftii waan sun hin arguufi. Arduu wannan jechuu fedhu ergata yaa qabadhe sii dhufeen. Nami hedduuni ka laaleffacha akka qabdaniin jirtan. Ka keessi keessan waan akka akkaatiin madaa'i. Ka keessi keessan haala akka akkaatiin madaa'i. Ka jireenyi keessan wanni hedduu maddeessite laalal qabdan. Ka guyyaa cuuf jireenyi keessan laalal qabu. Warra akkana kanaa erga qabu. Obboleeskiyya, obboleettitiyya. Waaqni waan siin jedhu abdiin hin jirti gara jabaadha. Yoo atiin har'a laalal qabaatti. Yoo namni tokkollee hin danda'e waan kan siin gara. Mada gara kan keetii ka fayyisu tokko jira. Ka maqaan isaa Yesuus Kiristoo ka marroo tante madaa'i. Wanni inni madaa'eefuyyuu akka mada ta'e inni fayyisu. Mada gara kan keetii sun inni fayyisuu hin danda'a. Kanaaf wannan siin jedhu atiin gara jabaadha. Namni laalal qabdan. Aannan jireenyi isii keessan laalal qabdi. Aannan laalal guddoo qabdi. Maan jennaan isiin masaanuu qabdi. Dhiirsaallee hin qabdi. Ammoo ilmee hin qabdu. Yoo atiin ilmee hin qabne waaqasaa hedduu jira. Maqaa hedduu kan namaa kennan jira. Aannan duub ganne hedduu garaan isiin laaleffatti. Ilmee dhabuun isii laaleffacha isii fiddi. Miidhaan masaanuu laaleffacha isii fiddi. Wanni nami ala jedhuuni laaleffacha isii fiddi. Yoo siin kadhatullee farsoo dhuddeedhani tullee laaleffacha isii fiddi. Nam laaleffacha qabu nami hedduun danda'e waan hubatuufi. Aannan isiin laaleffattee gaaf isiin iri calla chochoostu gaaf garaan dubbatu. Nami laaleffacha qabu garaa dubbata. Nam laaleffacha qabu onnee dubbata afaaniiniti. Gaafa immoo ati laaleffacha kan qabdu nami hedduun si hubachuu hin danda'u. Warri kan kee si hubachuu hin danda'u. Jaalowwan tante si hubachuu hin dandeettu. Fira fiixaan tante si hubachuu hin dandeettu. Ammoo waaqi gubbaa jiru ka keessa nama argu si hubachuu hin danda'a. Duub wannan siin jechuu jiru. Yoo atin akka aannaa laaleffacha qabaatti. Yoo atin akka aannaa madaa nami si madeessu qabaatti. Yoo atin akka aannaa madaa masaanuu si madeessite qabaatti. Yoo atin akka aannaa madaa gartee eeliin farsoo dhudhee gartee maqaa dhibeerkaa ka akkana qabaatte. Wanni asiin jedhu waaqi laaleffacha tan keessa si baasa. Ani hin beeka. Warra hedduun jirtan ammaan tan laaleffacha gurguddoo kee jirtan. Ka ammaan tan soda gurguddoo kee jirtan. Ka ammaan tan jireenyi keessan caccabe onneen isan caccabee keessi keessan caccabee bullaa'ee abdii dhabdanii raafamtanii karaa baatan dhabdanii fuula seentan dhabdan warra hedduu jira. Arra ergaan sii dhufe. Gara jabaadha. Waaqa laaleffacha kan kee kana jijjiiree gammada sii tolchuu jira. Waaqa gargar kan kee sun gar gammadaa jijjiiruu jira. Waaqa bootan te sun gar koblaa jijjiiruu jira. Gara jabaadha. Duubannaan laaleffacha qabdi. Ammoo abdiin isii gara waaqa jirti. Guyyaa tokkollee kadhachuun lakkim. Guyyaa tokkollee waaqa eegachuun lakkim. Guyyaa tokkollee waaqa abdachuun lakkim. Yoo ati laaleffacha qabaatti. Gara jabaadha. Ammallee waaqa kadhadhu. Abdii kutattee hin taayin abdii jira. Aannan yoo isiin gara mana waaqa deemtu achilletti masaanuun isii hin qottisti hin miiti. Yoo foon horii qalaniitiin sooriyoo baasanii isii waanum xiqqoo tokko itti kennan. Isiin ilmeellee hin qabdu. Ammoo masaanuu ishii ta'a isii jibbittaa maan tolchan waan guddootti kennan. Yoo isiin kan isa dhuftullee akkan jedhe kitaabii
Peniinaan aanna gargalchitee waaqa kadhachuu dhoowwite. Ollaa keessatti naati. Kan isaalletti naati. Aannan akka malee laaleeffatti. Ollaa keessaa boqonnaan qabdu. Yoo siin kan isa deemtu, yoo siin waldaa deemtu illee boqonnaan qabdu. Peniinaan fuula cufaa gul deemtee gargalchiti. Peniinaan tun fuula cufaa gul deemtee maan tolchiti. Isi dhibdi. Manaatti hin dhibdi. Ollaa keessatti hin dhibdi. Dir keessatti hin dhibdi. Kan isa keessatti hin dhibdi. Aannan fuula seentuu dhabdee nyuultee garaan ammaati. Arru warra akkanaati erga qaba. Kaawwanni hedduun isan gul deemtee fuula isan baatan cufaatti, fuula isan ooltanitti, fuula isan bultanitti, fuula isan hojjettanitti, fuula isan teettanitti, fuula isan waaqeffatanitti, wanni hedduun kasan gul deemtee onnee keessan caabsiti. Waaqi waan siin jedhu. Laaleffacha kee jirtan keessatti hin haftu. Gara jabaadhi siin jedhu. Maal abdii jira. Ameen, 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 ameen. Abdii jira. Annaan eelillee maqaa dhibii kenneef. Yoo atini laaleffannaa qabaatte, yoo atini dhibi qabaatte, yoo atini onnee te keessa madaa qabdu, namni si hubatu akka ufi herregeensi himaa malee danda'eetiin obboleeskii waan kanaa dhibee nami jedhee si hubatu. Yookaan obboleettiin tituni dhiba kana qabdii jedhee nami si hubatu. Akkas silaalee nami yoo atini laaleffacha qabda jireenyi kanke ba'oon tante si tulfaattee ati akka tokko deemtu. Kagari akka laalee kijibaa sin jedhu. Ati ammoo kijibaa hin dhibaata akkasii godha. Kagari uf guddisaa sin jedhu. Ati umaaf guddisuutti hin jirtu. Ba'ootan teessi tulfaati. Kagari akkas ilaalee inni namnam fedhuuniti sin jedhu. Kagari akka ilaalee inni yookaan isiin nam dubbisuuniti. Ammoo wannan akkasiiniti. Ati nam ba'oon tante tulfaattee gartee garaan kanke madaa'e ufiina haasaa deemu yoo gari namaa yuun argitu. Guyyaa gari yaadi si bu'ee herregi si bu'ee ati uf duraa yuun argitu. Nam gari birbaati dabarta. Ammoo nami akkam suubata. Kijiba uf guddisaadha malee badi nam kan maanta irra qalbii isaa kan akkana nyaachuu jiraa danda'e nami siin jedhe siin hubatu. Guyyaan nami dhibat kee jirtu yookaan waan ati kee jirtu si hubatu tokkolleen hin jiru. Akka ufi hubateen si aasa malee akka ufi argeen si aasa. Ammoo akkasiiniti. Eeliin jaartii ufiiftuu dhibgudda argattee waaqa kadhatti afaan calliste onneen dubbatu akka laale ammallee si balbalama waaqa keessa jiti. Machooftee dhufteedheen atammallee machi kan hin lakkiftu. Just akkan jechuuni jaartiin guyyaa cuuf qaraayyuu akkanuma waa kadhatti. Balbal sun keessa jite gochuuf isii waa kadhatti. Wanni eeliini ati farsoo kan agyoomii dhuddaa jedheef tan guyyaa cuuf irratti argaachuu. Isiin hin beektu malee agaannaan akka waa kadhatte ka duri kaan cufa eeliin akka machoolee fudhachuu jira. Isiin hin beektu malee agaannaan duri jilbiifatu agisiin gugungubtu. Isi waan dhibaa gugumsisa. Ammoo eeliin maan ta'e isiin gartee machoolee. Isiin gartee nan farsoo dhugu. Isiin gartee guyyaa cufa machooftee kan isa dhuftii jedhe. Ammoo guyyaa dhibii waan iskee jirsun innillee gabbaasee waan jedhe atiin farsoo kan dhugu lakkiftu jedhee gaafati. Gartani? Namni hedduun kaatu waliin deemu jirti. Ammumtanaayyuu akka hedduu si hubata. Akka hedduu si fudhata. Akka hedduu si arga. Akka hedduu si laala. Ammoo atiin akka siin jedhan sullee hin jirtuufa. Ati akka siin jedhan sullee hin jirtu. Annaan akkan jetti. Anniiti sesseegaaniti. Ammallee nam sesseegna ta'in. Anin gaargal kiyya waaqatti himadha. Anin dhibi kiyya waaqatti himadhaati. Eelilleen akkan jedhe. Waaqii atin itti himatu sun si dhagayin kadhatante jedhe. Kanaafuu wannan jechuu barbaadu abdiin hin jirti gara jabaadhi yoo ati laaleffacha akkasiillee qabaatti. Yoo ati laaleffattee wanni dhaattuu kan kee jirtu ufte si jijjiiramte. Yoo ati laaleffattee qilleensa ati kee jirtu si jijjiiramte. Abdii jira. Abdiin tunini fulawwanni tokkolleen hin jirreetu waaqii abdii sii kenna. Fulawwanni tokkolleen hin jirreetu waaqii danda'ee balbal sii bana. Kitaaba uumama boqonnaa 22 gaafa nu deemnu Aggaar argina. Abrahaam argina.
Saara argin. Aggaarin tuniin hojjattu mana Abraamuuti. Saaraan gannisii dheerate jennaan of sodaattee amma ilma dhaluu hin danda'u armaanachi maan jette. Intalum hojjattu tiyyatan irra maan ta'e ilmee naa dhalii Abraamuun jette. Abraamullee waan isin jette in tolchi. Waaqilleen intal sunillee ilmee kenne in dhalti. Daa'imni sunillee guddachaa dhufe. Ganna dhibbaa ka Abraamuutti waaqi Saaraallee maan ta'e ilmee kenne. Ijoollee lachuu walii gugurdattee olla keeyyaati. Kitaabi akkan jedhu guyyaa tokko adoo ijoollee waliin taphattu Saaraa waan sun argite jennaan dhiibbifattee yookaan inni naaftee nami kale nuu dhalii jedheen Saaraa. Karaa mucaan kun gad dhufuu danda'een karaa Saaraa yookaan herrega Saaraa keessa gabba'een mucaan sun dhalate. Arra ammoo odoo mucaan sun guddatee qola tokko hin ga'inu haa inni daa'ima herregi isii kaan itti jijjiirame. Herregi Saaraa. Herregi namaa agum diqqaa dandeessi jijjiirame. Ammoo herregi abboo waaqasitti hin jijjiiramu. Herregi namaa agum diqqaatti sirra gargala. Ammoo herregi waaqa sirra gar hin galu. Saaraan Abraamuun akkan jetti. Amma tana mucaan kun daa'im kiyyi waliin horii tokkollee argachuu mal. Waan tokkollee man keenya keessa argachuu mal. Mucaa kan asii balleessite Abraamuun waan mucaa sun dhaleefi akka malee wanni sun is dhibti. Akkam tolcha ofirraa baasa. Akkam tolcha mucaa kan maan tolcha ofirraa godaansisa. Ammoo waaqi halkan dhufe. Abraam in sodaatin is ofirraa baasiti. Waan Saaraan siin jette cuf tolchi. Atinillee isaa qorra ilmaan guddoo argatta. Ammoo mucaa kallee ilmaan hedduu kenna. Mucaan maantan isiin jibbitan. Abraamuun guddoo wanne kun dhibde ammoo waan tochuu waan kan danda'eetiin Saararra waan hin dinneef in tolchi. Because haadhi man isaa Saara. Masun keessatti yoo Saaraan hin feene yoo Abraam fedhe yaa wal dhayiitiin kaate yookaan yaa wal diddiitiin kaate yaa dhibi gad dhufe. Man tokkees yoo abbaan manaatiif haati manaa wal dhabdi yoo wal dhageettiin hin jiraan dandeettee ati keessa hin teettu. Man abbaa manaatiif haati manaa wal hin dhageenye keessummaan dandeettee keessa hin teettu. Yoo ati abbaa manaa taate haadhi man keetti keessummaan feene yookaan nam hin feene nama ollaa kan dhufu hin danda'u. Atilleen odoo abbaa feeti jaalattellee gaffiduu hin dandeettu. Maan jennaan haadhi man keetti ija waan sun hin jaalan. Abraamulleen Saaraa qoodu waan kan hin jaalanneefi mucaa teessisuu hin danda'u. Qooda ammoo mucaa kan dhaleefi ofirraa baasuu hin danda'u. Adoonni yaaddu tan kee jiru waaqi waan jedhe waan mucaa aanuu hin danda'a. Ofirraa baasuu maan ta'in hin dheetin gadhiise. Dub fuula kan soomee naanni waliin obbaafan. Fuula kan soomee waliin obbaafan. Akkan jetti. Kitaaba uumama boqonnaa 21 irra jiru 21 akkan jetti. Guyyaa tokko Ishmaa'eeliin ka Ajiiriin ta gos Misrii Abraamu dhalteefi Isaaqoon mucaan Saaraa waliin taphatan. Saaraan ijoollee waliin taphata agartee jennaan waan Abraamuun jedhe tistitti tanaafi gurbaa isiillee nu bira balleessi. Mucaan isii dhaalorii keetii ha mucaan keessaa dhaal tokkollee in argatin waan Ishmaa'eeliin ilmisa taateef wanni kun Abraamuu gara dhibti. Ammoo waaqi waan Abraamuun jedhe mucaa tistitteetillee mucaa fi tisteetanteellee yaadin waan Saaraan siin jettu cufaa tolchi. Wanta akkanatiif ati Isaaqoo irra ilmaan hedduu argatta. Ammallee ani ilmaan hedduu mucaatti intaltiisitti tanaati khen. Isiilleen gos guddoo taati. Wanni akkanatiif innilleen ilmu keetii jedhe waaqi. Boriyyaa teediram Abraamuun Ajiir sagalee gorjoo bishaan mijuu kenneefi mucaa duddir kaa'eefi beeni deem jedhe jennaan isin itti dhaabatte lafa loota Bershabaa kee martee bishaan irraa obbaan jennaan mucaa irraa isaa keessaa lakkiftee agejjat 100 hanqatte
teettee waan ufiin jette an daa'imkii ka duu birtaa'ee ilaan arguu hin danda'a jettee bootti. Waaqii boo mucaa dhaga'ee jennaan maleekaa waaqa gubbaa ajirin dubbatte waan jettee maanta akkan si dhiba hin sodaatin. Waaqii boo mucaa diqaa yaa dhaga'e kai mucaa fuudhe boo dha'u anin isa abbaa gosa guddoo tolcha. Waaqii ilisii banee eeli bisaan qabu garte gorjoo bisaan guutatte mucaa dheebuu baafte. Waaqii mucaa sun guddisee jabeesse inni lafa loota paraanii keessa taa'ee achiin nam adamoo jabaa ta'ee jedhe. Wannan jechuu fedhu. Abdiin hin jirti. Saaraan mucaa kan ka duri jaalattu intaltan ka duri jaalattu itti jijjiiramte jibbite mucaa kanaaf daa'imaa fi haadhallee narra balleessetti. Abrahaamuu waan tochi dhabe ammoo waaqii akkan jedhe iyyaatiin gabbaasee Abrahaamuun akkan tochi diiram lafti bariinaan kagari itti deeman hin jirre. Akka dansa fuula kana dhagaa pointiin kii tokko ka fuulaan itti deeman hin jirre ka gari dhaqan hin jirre ka fuulaan beeni aggaari acha kan olla sun deemedhaan hin jirre. Abrahaamuun intala kalee man isaa hojjettu intala kalee ilmeerraa dhali intal daa'imni diqqaa ofirraa qabdu intal waan tokkollee ofirraa hin qabne waan tokko ka wanguma tokko ofirraa hin qabne ka gar deemti hin qabne ka abdii hin qabne ka fira fiixaa dhibiyachi kitaabii waan isiin dubbatin. Diiran bishaan gorjoo diqqoo tokko yookaan chubba diqqaa wayiin naqanii fi ganamaan ofirra gadhiisan ees keessan laf aloota paranitti itti dhaabatteedha. Ollaan achi hin jiru, namni achi hin jiru, sa'i achi hin jiru, wanni tokko achi hin jirtu. Ammoo warrum kalee kaanti ofirra lafa loo geggeesse. Ammoo adoo isiin deemtu bishaan diqqoon isiin harka qabdu kan warri itti kenna kan maantaan irra obbaan. Wanni harki namaa si kennu agdiqa tokko si geegesiti. Sun hin abdatin harki waaqa abdadhe. Irra obbaanaan maantaati lafa alootaan keettette mucaa kii kaduu hin argu jette irra fagaattee bootte. Ammoo waaqi gubbaa dhaga'e maan ta'e dhufee abyaa boo mucaa xiqqaa kana dhaga'e. Ayyaa boo mucaa xiqqaa kana arge. Am deemi fuudhu ufdhaattu milladhe yoo siin akkan jettu waaqi yaayyuu ilisii banee eeli garsiisa. Lafa eelinuu keessa hin jira keessatti. Kamishoo warra hedduutti ka'atiin waliin jirtu. Dubbii mishoo kan dhagaa. Warra hedduu ka'atu waliin jirtu. Faamilii tan kee ta'u, firkan kee ta'u, fiixa kan kee ta'u, nama waliin dhalatta ta'u, warra waliin hojjeta ta'u, nama akka malee atiin ilirra keeyyata ta'u, nami agumsuun si jijjiirama. Aguma Saaraan Aggaari jijjiiramti. Aguma Abrahaamilleen odoo jaalate. Ilmi sun ofirraa baasa nami agasum ofirraa si baasa. Lammee wanni nami sii kennu aguma bishaan Abrahaamuun Aggaarii kensun isiin diqqoo deemnaanu irra obbaan wanni nami sii kenna agasum obbaati. Nami hedduun kan nami si qarqaaruu jiru hammaan tan nami hedduun si qarqaaruu jiru guddoon abdatin waaqa abdadhe maan jennaa wanni nami si kennu kun harki namaa kun yoosuu obbaa. Harki namaa kun gabaaba. Harki namaa kun singa'u. Ammoo waan tokko sitti harki namaa wanni inni si kee waan obbaati. Inni kan kee obbaati jechuuniti. Nami hedduun rakkoon teessan tan yookaan sodaan teessan tan. Yoo baree sitti hammaatu waa waaqilleen sitti hammaatu seeta. Yoo nami sitti hammaatu waa waaqilleen sitti hammaatu seeta. Yoo giseen sitti hammaatu waa waaqi sitti hammaatu seeta. Ammoo waan tokko sitti baraa sitti hammaatu malee waaqi sitti hammaatu. Aala sitti hammaatu malee waaqi sitti hammaatu. Namaa sitti hammaatu malee waaqi sitti hammaatu. Fira fiixaat qabduu sitti hammaatu malee waaqi sitti hammaatu. Warra ati abdatuu sitti hammaatu malee waaqi sitti hammaatu. Ammallee waaqi si gari hin galu. Ammallee waaqi si lakkisu. Wanni kan kennan bira obbaateef waaqi bira hin obbaan. Wanni kan kennamaatti hin jirtu dhuuf isiin hin jirtu jechuun danda'ama. Yoo nam bir hin jirreyyuu wanni kan kee waaqi bir jirti. Yoo nam bira obbaateyyuu wanni kan kee waaqi bira gana jala qabdi. Akka nami si jiru waaqi sitti hin jiru. Akka bari si jiru waaqi sitti hin jiru. Akka atin ufii jirtu waaqi sitti hin jiru. Waaqi akkuma ufii jira. Wanni Abrahaamuun isii kenne yaa obbaate. Bishaan Abrahaamuun Aggaarii kenne yaa obbaane. Ammoo waaqi maddi dhibi baneefi. Yoo wanni nama obbaate waaqi waan ufiin bana. Arya sanii kadhadhe maqaa Yesuus Kiristootiin. Isa warri arlaf aloota akka gaar kee jirtan. Ka kophaa keessan rakkachuu jirtan. Ka kophaa keessan dhiphachuu jirtan. Ka ammaanta wanni ki cuftii yaa obbaatee jettan. Waan asiin jedhe dhagaye.
waaqi galgal kana kaasee saaddi kana kaasee waaqi madda aaraa isanii ban wunni akkasiitii fi waan keessanii waaqa biraan obba'in abdiin hin jirti gara jabaadha wunni keessanilleen waaqa bar jirti gara jabaadha lafa wunni ati laaltee gara jabaatti hin jirre lafti aloo wunni ati laaltee gara jabaatti hin jirte namni hedduuni gaargal hedduu hawaan laaltanii jabaatan hin qabne kee jirtan kanam laaltanii jabaatan hin qabne kee jirtan kagartee fula tokkollee laaltanii jabaachuu hin dandeenye kee jirtan ammoo gubbaa laalaa jabaadha waaqa laalaa jabaadha abdiin hin jirti akkuma aggaari waaqi maddisan hin beekne balbalisan hin beekne karaa isan hin beekne fula isan hin beekne fula isan hin beekne lafti deegatiin keessatti waaqi karaa aaraa isanii abbanu maqaa yeesootiin ammaan tan waliin kadhanna jechuun kan irratti maqaa Kiristoo yeesootiin laf kamiyyuu ka jirtan iddoo kamiyyuu ka jirtan ka garaan keessa laaleffate ka onneen keessa laaleffate ka qalbiin keessa laaleffate ka ammaan tan dhiba akka kee jirtan yaayuu sanii kadhadhe maqaa Kiristoo yeesootiin waaqi ilisan bane eebbisanii maltee wal isan garsiisin waaqi qalbii san malee waan isanii malee wal isan garsiisin waaqi onne keessan bane waan isanii malee wal isan garsiisin afuurii abdii keessan nyaatu afuurii onne keessan nyaatu ka sodaa isanii buusu ka duraa deemu san dhowu ka gaargalaaf dhibi calla san hin mul'isu maqaa Kiristootiin haa caaquuti karaan keessan galgala kana kaasee bifa addaatiin abbanamuuti 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 abbo galanni si haa ta'u maqaan kan kee eebbifamu marroo dubbii kan keetii marroo jechi kan keetii maqaan kan kee ulfaatu gumitallee eebbisi warri jechi kan dhagajuftinu ajijjiiramu maqaa Yesuus Kiristootiin eebbifama pirogiraamii keenya armaan dhaabnaa like comment share tolchaa obboleeyyan teessanillee qooda isanilleen ittiin eebbifama waaqi isan eebbisinna isan jaaladha shalom